Sabasaaf gaachana wabiidha hubadhaa ijoollee afaroorroo ilmi murtiirraa ijoollee. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii. Warroon follow like baa'ee tiktokin keenya nuuf haa ta'u jettan karaa salphaadhaan tiktokii keessa seentanii siitingeellee isaa akka barbaachisu hunda guuttanii akka laayikiin keessanii fi fooloon keessan dafee isinii guddatu gochuu dandeettan. Yeroo isin waan tokko posti gootan yooma san namoonni argee akka laayikii isinii godhu viyuun isallee akka isinii guddatu siitingima isaa keessa seentanii kan kasirreettan isinii agarsiisa jechuudha. Na asiin amma deemneet eessa seenna isinii fakkaate tiktokii keessa seenna. As tiktokii keessa erga seennin booda bakka tana miiteetu tana xonina jechuudha. Kazan as dhufnee yoo achi xonne deemnee tuqaa sadiin tana jechuudha. Tuqaa sadiin tana bira. Tuqaa sadiin tana isii tana xonna jechuudha. Kazan tuqaa sadiin kana erga tuqneen booda management account tu jira, present jira, security jira. Wantoota baay'eetu as keessa ittiin siitingii isaalee kana sirreessan baay'eetu jira. Amma asiin mee ani fakkeenya as keessa seenu jechuudha. Kana keessa yoo seenne kanallee jechuun banaa gootanii faandii rooktantii kana oonii galchitanii percentilization kan jedhu kanallee kun argitanii asirratti kun kanneen akkanatti bulee kana jechuudha. Katti bulee godhaa deemtanii kanammoo all your video to be download jedha. Download akkasiin jala hin goone Facebook irraa yoo qollofuu weddan off gootan yookaan immoo on gootan jechuudha. On irra yoo jiraate garuu isin jala salphamatti isin jala gadi buusan jechuudha. Garuu off irra godhadhaa akka isin jala gadi hin buufne jechuudha. Kanallee immoo akka you can send your direct message kan jedhu kanammoo everyone tu jira, friends jira, no on. No oni waanii kana yoo galchite of keetii qofa malee namni biraa si arguu hin danda'u. Friend irra yoo galchite immoo friendii kee qofatu si arga. Everyone irra yoo galchite immoo everyone namoonni baay'eetu arguu danda'a jechuudha. Akkasuma asillee kun dukkana aska viidiyoo namaati irratti qabdee hojjechuuf jechuudha. Everyone kanarra galchuu qabda. Maaliif namni hundi as immoo ofii keeti friendii keeti bicha argas immoo onolii mi si qofa jechuudha. Si qofatu iyyuu irra qaqqabee dalagaa. Akkasuma asillee kun kanallee laayikii isaa kanallee kun kanneen hundaayyuu kun everyone siitingilee isaa kan hunda everyone gootanii ittiin guuttan. Kun asis comment illee akkasii kenna yoo barbaadde kun everyone friends kanneen hundarra guuttan jechuudha. Comment yoo ofii keessanii bicha comment keessan cufuu yoo eddamoo no on no one kanarra galchitan. Yoo namni hundi haa argu comment ettammoo kanarra galchitan jechuudha. Afumaan ammoo jechuudha. Kunoo as comments onii galchaa block nama blockii jechuudha. Sitiin kan amma immoo duuba deebina jechuudha. As xodhe asiin manage account isii tana bira dhufu. Manage accountiin kun pin number, email, password kan hundaa dhistanii jechuudha. Isin switch to personal account, switch to business account. Switch it as andura waan guutee jiruuf mee switch back godhee isin agarsiisa. Switch back ta'ee jira. Kanaafuu as dhufe switch to pro account isii tana dhufa jechuudha. Kanaafuu kun kireektarii business yoo namoonni haa arguu jettan yoo businessii yoo business irratti kan namaatti argachuu danda'u next tana tokkon next akka namni hundi argu yoo barbaadan immoo waan hunda namni hundi argu wantoota hundaa dalaguu yoo barbaadan public finger kana as jechuudha. Public fingerii tana galchitan kazaan next xoytan kazaan dhiira yoo taatan durba yoo taatan akkasuma guuttan mee durbaan asirratti kana godhaa kazaan dan as to'a jechuudha. Kazaan dan kun as xoytan kun salphama guutamee jira jechuudha. Kinoo view isaa argitanii view isaa laala hangana ol guddataa deema jechuudha. Kinoo view isaa view kana duuba deebina amma salphamatti gara duubatitti deemna jechuudha.
achi duuba yoo deebine wanti barbaachisaan as keessa isa kamiin isiniif fakkaateeti kamiin kilooti as free up space tana wanta qafoo keessan irratti daawunlood clear godhuu qabdan kinoo clear daawunloodii tan isii tana dhuftan clear kunoo duubatti deebitan asii duubatti deebitan kanaafuu jechuudha viidiyoo